Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakka jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa kanatti wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan hunda dura hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga ayyaana sooma hiikkatiin isin ga'e isin hin jennee jirra. Ayyaanni ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isin hin jennee jirra. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa akka guutuu Itoophiyaatti hordoftoota amantaa kiristaanaatiin guyyaan har'aa guyyaa sooma baatii lamaaf soomamaa ture itti kan ta'uudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaanicha kabajataa jiru. Oduun itti aanu manguddoo fi ogeessa fayyaa obbo Waaqoo Kadir reebicha gareedhaan haala qaanessaa fi nama rifaasisuun irratti uumame hordofuudhaan namoonni yookaan hawaasni bal'aan gargaarsa fi jajjabeessuudhaan bira dhaabbataa jiru. Uummanni yookaan hawaasni reebicha irratti raawwatameen rifate har'a hojii gammachiisaa hojjetaa jira. Oduu gammachiisaa isiniif qabannee jirra isinin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaanis humna guddaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa balleessuu jedhuun bobbaasee sakattaa fi yookaan immoo duula gaggeessaa kan jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee loltoota mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase kana waliin lola bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiru itti fufuu beeksisee jira. Lola gaggeessaa jiruunis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin lola baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan wajjin guyyaa 40 gaggeeffamaa ture dhaabuudhaaf mariin nagaa Islaamabaad Paakistaanitti gaggeeffamaa ture xiyyeeffannaa addunyaa argatuun hawwii guddaan eegamaa turus osoo hin milkaa'in hafee jira. Waliigaltee malee adda ka'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan ga'a. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu nu wajjin turuudhaan itti boharaa. Har'a akka guutuu Itoophiyaatti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana sooma hiikkaa kabajataa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa sooma baatii lamaaf soomaa turan har'a hiikuudhaan akka guutuu biyyattiitti haala ho'aadhaan ayyaanicha kabajaa jiru. Ayyaana kana ilaalchisuun ergaa baga geettanii qaamota garaagaraa irraa hawaasichaaf ergamaa jira. Hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga geettan ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jennee jirra. Oduun kun oduun akkaan nama gammachiisudha. Manguddoo fi ogeessa fayyaa kan ta'e obbo Waaqoo Kadir reebicha irratti raawwatameen rifaatuu uumameen hamilee isaa jajjabeessuuf hawaasni bal'aan waan danda'uun bira dhaabbatee jira. Waan baay'ee nama gammachiisu. Obbo Waaqoo Kadir ogeessa fayyaa waggaa 40 fi baatii tokkoo fi ogummaa fayyaatiin hospitaalota garaagaraa keessatti uummata isaa tajaajilaa turedha. Obbo Waaqoo Kadir guyyaa dheengaddaa godina Baalee magaalaa Roobeetti namoota hin beekamneen gareedhaan haleellaa irratti raawwatuun yookaan reebicha irratti raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisanii ture. Reebichi irratti raawwatames haala baay'ee nama qaanessuu fi hin eeggamneen ta'uun isaa hawaasa rifachiisee jira. Rifaatuu guddaa kan uume immoo obbo Waaqoon irratti yeroo reebichi raawwatamaa turetti namni isa ittisuuf yaale tokkollee hin turre. Namoonni naannicha turan burjaaja'uudhaan wanti ta'e maal akka ta'e beekuu dhabuudhaan isa ittisuu irraa of qusatuun dhaabbatanii ilaaluu filatanii ture. Obbo Waaqoon reebichi irratti hammaannan of ittisuus hin dandeenye namoonni isa ittisuuf yaalanis hin turre. Kanarraa kan ka'e abdii kutatuudhaan iyyuu filate. Iyya isaatilleen furmaanni hin argamneef. Iyyellee furmaata dhabnaan har'a takkuma na mudate har'a naa dhumattee jirti jechuudhaan taatee kana dura ilma isaa irratti ta'e yaadatuudhaan abdii kutate. Taateen inni yaadates kana dura ilma isaa naannoo Somaaleetti badii tokko malee uummanni itti yaa'uudhaan gareedhaan reebicha irratti raawwatuun ilma isaa kana ajjeesanii ture. Ta'isaatunis sanumaan harkaa wal fakkaattee abdii kutatuudhaan du'aaf of murteessee ture. Miidhaan irratti raawwatus akkasumas hamileen isaa cabus boodarra garuu baraaramee jira. Namoonnis qabamanii yookaan to'atamanii mana hidhaa jiraachuu kaleessa isiniif gabaafnee jirra. Wanti hanga ammaa jiru kun kan nama gaddisiisu ta'us kan kana booda jiru garuu akkaan kan nama ajaa'ibsiisudha. Rakkoo isa mudate kana booda obbo Waaqoo carraan garaagaraa isaaf dhaqqabaa jira. Ogeessa fayyaa waggaa 40 oliif uummata isaa tajaajilaa ture. Sadarkaa kanatti gadi bu'ee miidhaan hangana ga'u irratti dhaqqabuun kan namatti dhaga'e dhaabbilee garaagaraatti fi
hawaasni bal'aan waan qabuun bira dhaabbatuun gargaarsa isaaf taasisaa jira. Baankiin Awaash kanarratti gahee guddaa taphatee jira. Hojii boonsaa aantummaa uummataa qabu hojjetee jira. Gargaarsa obbo Waaqotii fi birrii Itoophiyaa 500 gargaaree jira. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Gumaacha baankiin Awaash raawwate kanaaf hawaasni bal'aan galata guddaa galcheefii jira. Nulleen galatuuf jennee ni jirra. Balbala baankiin Awaash baneen gargaarsi itti fufee jira. Hawaasni bal'aan waan qabuun 1,000, 5,000, 10,000 akkasumatti hanga danda'ameen bira dhaabbatuun gargaaraa jira. Hawaasni bal'aan qabeenyaan yaadan waan dandeettaniin isa bira dhaabbattaniifis galata qabdan isiniin jennee jirra. Mee viidiyoo gabaabduu gumaacha hawaasaa agarsiiftu tana waliin haa laallu. Abbaa keenya obbo Waaqoo Kadiir bira jirra. Akka kaawunsilii dargaggoota magaalaa Roobeetti wanni isaan irratti raawwatame hedduu nu gaddisiise. Waan dalagamuu hin qabne dalagamee ulfinna kabajaa manguddoota wajjin eessumman isaa wajjin obbo Waaqorra ammootuu dhahutti jirra. Kanaan wal qabsiisee manguddoonni illee waan jedhantu jira. Akka eessummaatti illee akka manguddoo biyyaatti illee durriyyee waan akkanaa raawwatte manguddoo hagana gahu nama ifaajee qaburratti harka ol kaafteetiin hin jette biyya bakka hin buutu. Islaamallee bakka hin buutu, kiristaana bakka hin buutu, baalee bakka hin buutu, magaalaa Roobee bakka hin buutu. Durriyyeen wanni isiin bakka buutu yoo jiraatte lubbuu isaa qofa. Hawaasni keenya ammootu ka isaan gammachiisaatiin hin jirtan. Hawaash baankiin birrii 500 arjoomeef haaji. Biran geenne hin dhufti jenneetiin ammootu abdan. Hawaasni dhuunfaadhaan ka akka ammootu obboleessa keenya Arafaatiin hangaree ka 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 gumaacha ajaa'ibaa ammootu godhaatiin hin jirtan. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti dursee uummanni gocha baay'ee qaanisaa ta'e isarratti raawwateen rifatee ture. Amma garuu obbo Waaqoon akka ogeessa fayyaatti nama uummata biyyattii tanaatiif waggaa 40 ol dhimma fayyaatiin hawaasa isaa tajaajilaa turedha. Kun isaan hin malu. Irratti raawwatame akkuma jirutti ta'e gargaaramuu qaba jechuudhaan akkuma viidiyoo irraa argitan kanatti namni waan qabuun balbala baankiin Awaash baneen bira dhaabbataa jira. Obbo Waaqoon taatee isa mudatee fi wanta amma jiru wal qabsiise yaanni isaa maali kan jedhu akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Inni kun ifaajee rabbi irraa qaba. Obbo Waaqoo maal jettan? Dhugama ifaajee rabbi irraa qaba. An dhaladhee hojii kana hojii mootummaa hojii fayyaa kana hojjedhe dunyaa waan tokkollee hin qabu. Uummatuma kanaaf ifaajaatiin hin ture. Haga ammaatitti haga xurataa bahutti jecha uummata kiyyaa hojjechaatiin hin jira. Uummata kiyyaa ammoo baay'ee galateeffadha. Ilmi kiyya bara 2018 keessa yeroo daangaadhaan walitti bu'aniitiin du'eetiin jedha jecha anaga hammaatitti sammuu keessa nootti jedha guyyaa guyyaatti. Iyyuu poolisiin naannoo Sumaalee akkasitti ajjeefteetiin jette gochi narratti raawwatee jedhe ana dhiisiiti. Anaafi miti nama kamiifuyyuu hin mara. Wanti inni ibsee fi dubbates waan baay'ee garaa nama nyaatu. Hundumaafuu walumaa galatti dhiphinna booda bal'inatu jira. Rakkinna boodas formaatatu jira. Hawaasni bal'aan obbo Waaqoo Kadiir bira dhaabbattan galatoomaa isiniin jenna. Bira dhaabbatuunis itti fufuu qaba. Yoo itti xiqqaate malee itti hin guddatu. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zooniilee, godinaalee, aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mootummaan humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf ooppireeshinii gaggeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo humna guddaa mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase kana dura dhaabbatuudhaan haleellaa walirratti raawwataa kan jiranii fi lola gaggeeffamaa jiru hundarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa Ebla 11/2026 giddugala Oromiyaatti fi lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Nutillee guyyaa kaleessa isiniin geennee turre har'a guutuu isaa qabannee jirra. Lola guyyaa kaleessa lixa Shaggar aanaalee garaagaraatii fi bakkoota garaagaraatti akkasumas lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee hedduu hiikkatee jira. Meeshaalee xixiqqaarraa hanga kan gareetti kan hiikkate yoo ta'u lixa Shaggaritti diishqaa 2 BKM'n hedduu snaapparri hedduu akkasumas AKM illeen hedduun hiikkatamuun gabaafamee jira. Meeshaaleen guyyaa kaleessa hiikkatame jedhame immoo isa viidiyoo irratti argitan kanaadha. Lolli guddaan lixa Shaggar aanaa Ada'aa Bargaa fi aanaa Meettaa Roobii bulchiinsa magaalaa Minaaretti kan gaggeeffame yoo ta'u lola naannawa kanarratti gaggeeffameen
Miidhaan guddaan kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabe jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaatti lolli guddaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemee ture. Lola Aanaa Saasiggaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti turettis waraanni bilisummaa injifannoo argadhe jedhee jira. Loltoota hedduu booji'ee hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaanse meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Dishqaa tokko kan hiikkatee fi meeshaalee biroollee hedduu hiikkatuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'ee jedhee jira. Meeshaaleen hiikkatamanii fi loltoonni booji'aman kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u, loltoota booji'aman kana keessa ajajaan waraana PP tokko kan booji'aman kana keessa oole jedhamee jira. Oduu gama biraatiin immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee loltoonni hedduun isa dhaqqabuu beeksisee jira. Muraasni isaanii kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an, haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo isaanii qabatuun hidhannoo guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromootitti dhufuudhaan harka kennataa jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee isaan bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuudhaan mooraa waraana mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan kana kabajaadhaan simataa jira jedhee jira. Akkuma jirutti ta'e gama mootummaatti mootummaan bakkoota lolli itti gaggeeffamee fi waraanni bilisummaa injifannoo itti argadhe jedhe kanaan wal qabsiise wanta jedhame argachuuf yaallee turre wanti jedhamee hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin akkuma waliigalaatti mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf opereeshinii bal'aa gaggeessuu yeroo dheeraa itti fufee jira. Gara oduu biyya alaatti yoo dabrinu hawwii guddaa fi akkasumas abdii guddaan akka addunyaatti eeggamaa kan ture mariin araaraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti Paakistaanitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee adda ka'ee jira. Waliigaltee malee adda ka'uu isaaniitiif inni kun kan komata Ameerikaan Iraaniin, Iraan immoo Ameerikaa komattee jirti. Ameerikaan Iraaniin haal duree fudhatama hin qabne dhiyeessite. Iraan immoo Ameerikaanis haal duree faayidaa Iraan hin kabajne dhiyeessite jechuudhaan quba walitti qabaa jiru. Paakistaan milkaa'ina marii kanaatiif gahee guddaa kan taphattee fi hojii guddaa kan hojjatte yoo ta'u, mariin araaraa kun waliigaltee malee adda ka'uun isa kan isii gaddisiisu ta'uu ibsitee jirti. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanitti ajandaaleen yookaan haal dureewwan marii kana akka milkoomne taasisan keessaa muraasni tokkoffaa Ameerikaan dhukaasa dhaabuun guyyaa 30 akka dheeratu gaafattee turte jedhamee jira. Iraan immoo dhukaasa dhaabuu guyyaa 30 osoo hin taane dhukaasa dhaabuu waara barbaanna jechuudhaan gaafii dhiyaate kana ija shakkiitiin ilaaluudhaan kufaa taasifte jedhamee jira. Ameerikaan guyyaa 30 fi dhukaasni akka dheeratu kan taasiftuu fi haala mijeeffatuu fi lola bal'aa narratti banuu fi jechuudhaan yaada kennuulleen dhagahamee jira. Haal dureen inni lammaffaa sagantaa niikuleeraa kan ilaallatudha. Sagantaa niikuleeraatti wal qabate Iraan sagantaa niikuleeraa isii guutumaan guututti akka dhaabdu, kana boodas waa'ee sagantaa niikuleeraa akka hin karoorfannee fi akka hin yaanne akkasumas yuuraaniyeemii badhaadhe akka balleessitu yookaan immoo dhabamsiiftu kan gaafatu yoo ta'u, Iraan dhimma niikuleeraa kootii ani mariidhaaf hin dhiyeessu jechuudhaan diddaa agarsiifte jedhamee jira. Kuni kan wal dura isaan dhaabedha, isa guddaadha. Qabxiin yookaan haal dureen inni sadaffaan hulaa hormuziin kan wal qabatu yoo ta'u, hulaan hormuz bilisaan to'annaa Iraaniin ala doonilee addunyaatiif tajaajila akka kennu Ameerikaan yaada kan dhiyeessite. Iraan kanaafis deebii kenniteen kun kana booda kan hin yaadamnee fi hulaan hormuz abbummaan isaa Iraan ta'uu, Iraan kana booda to'atuudhaan hulaa madda galii kan taasifattu ta'uu naaf beekamuu qaba jechuudhaan dura dhaabbattee jirti. Haal dureen inni biraa Iraan hidhattoota kan akka Hizbollaatii fi kan biroo gargaarsa akka irraa dhaabdu kan gaafatamte yoo ta'u, Iraan isa kanas dhimma poolisii alaa Iraan ilaallata. Dhimma poolisii alaa Iraan akkaataa itti gaggeeffattu immoo Iraan isiitu beeka. Kallattii namni kaa'eef kan hoogganamtu otoo hin taane sagantaa fi karoora isiitiin isitu hooggana jechuudhaan gargaarsa hidhattoota kan akka Hizbollaatii fi kan birootiif taasistus kan itti fuftu ta'uu beeksiftee jirti. Qabxiileen muraasni ammaaf kana yoo ta'an kan biroollee ni jiru. Walumaa galatti waliigaltee malee erga adda ka'anii booda hundinuu ibsa kennanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldiddaan adda ka'uu ilaalchise yaada kenneen Iraan mootamtee jirti. Ameerikaan Iraanin mootee jirti. Iraan
Ameerikaa waliin waliigalteerra geettees ga'uu baattees Iraan Ameerikaa waliin waliigaltee mallatteessites mallatteessuu baattees jijjiiramni inni fidu hin jiru. Iraan haleelamtee jirti. Barbadeessinee jirra. Humni waraana ishee dadhabee jira jechuudhaan yaada kan kenne yoo ta'u, hoogganaa jila marii Ameerikaa kan ta'e J.D. Vance immoo ibsa kenneen Iraan waliin gadi buunee waan ta'u hunda goonee gara mariitti akka dhuftu carraa laanneefii jirra. Iraan garuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Ibidda hamaa isii eeggatuuf ofaa qopheessitu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gama Iraan immoo ibsi kenname jila marii irraa ibsi kenname durumaa haa ta'u jenneeti malee Ameerikaa waliin marii kana gaggeessuuf amantaa guutuu irraa hin qabnu jechuudhaan ibsi kan kenname yoo ta'u, Ameerikaan hin amanamtu. Kana dura marii osoo gaggeessaa jirru gama kaaniin mariin wajji ta'a, gama kaaniin immoo haleellaan irratti raawwataa turte jechuudhaan komii dabre dhiyeessee jira. Akka fakkeenyatti kan kaase bara dabre yeroo lama marii osoo taa'aa jiran Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwatte jedhee jira. Hoogganaan jila marii Iraan. Kun akkuma jirutti ta'e oduu galgala kana maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa bahaa jiraniin akka ibsamaa jirutti Ameerikaan Iraan irratti kallattii hundaan humna waraanaa ishee hunda fayyadamuun haleellaa raawwachuuf qophii xumurtee ajaja qofa eeggataa kan jiran ta'uun gabaafamee jira. Humni lafoo Ameerikaa, humni galaana Ameerikaatii fi humni qilleensa Ameerikaa Iraan irratti haleellaa raawwatuuf ajaja pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qofa eega jedhamee jira. Iraanis lola kanaaf dursiteetu of qopheessaa jiraachuun dhagahamee jira. Biyyoota garaagaraa irraa deeggarsi meeshaalee taasifamaafii jira jedhamee jira. Chaayinaan meeshaa farra xayyaara waraanaa hedduu Iraaniif laatte jedhamee jira. Kaleessa qofa xayyaaronni waraana Chaayinaa meeshaa farra xayyaara waraanaa fe'uudhaan xayyaaronni Chaayinaa 4 Iraan Teheraan bu'an jedhamee jira. Walumaa galatti lolli baha giddu galeessaa akkaan yaaddoo hamaa addunyaa ta'ee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 15f irratti walii galame kan itti fufu ta'aa fi hangasii asitti lolli ka'a kan jedhu gaafii yoo ta'u, amma biraatiin guyyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu 15 kun osoo hin hafne marii biraattiif carraan jiraatinaa kan jedhus gaafii biraati. Hundaafuu Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hangammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hangeerottaa nutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.